sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Guraan dhala torba bara 2017 harka fuuni akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbuudha. Jalqaba irratti oduu karaa jaalsuu keessaa rooroo isin dhageessisuun sagantaa keenya guyyaa irraa eegalla. Wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa barruu mata dureen isaa hagam yabbatus baalli biqilaa tulfaatee hundee irraasu jedhu kan isiniif dhiyeessu ani Biiftuu Galgalooti. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Oduu guyyaa irraa qabadhee dhiyaadheen jira. Oducha waliin ansuu keessaa Aroorrooti. Mana hidhaa Maayikelaawwii keessatti hidhamanii kan jiran hidhamtoonni siyaasaa Oromoo irratti dararaan akkaan suukanneessaa fi hiraarsi jabaan hidhamtoota mana hiraarsichaa keessa jiran irratti raawwatamaa jiraachuun ibsame. Haaluma kanaan mootummaan shiftaa fi murni bicuu saamtuu wayyaanee ilmaan Oromoo mana hiraarsaa Maayikelaawwii keessatti argaman gara laafina tokko malee reebichaa fi toorchariidhaan gidirsuudhaan gidiraa dhala namaaf hin malle hidhamtoota kanneen irratti raawwachaa akka jirus saaxilame. Hidhamtoonni kunneen sababa reebichaa fi daraa wayyaaneen irraan ga'aa jirurraan kan ka'e qaama qalbiin hir'uu taasifamaa jiraachuus maddeen keenya oduu nuun gahan beeksisanii jiran. Mana hidhaa kana keessatti humnooti sirna wayyaaneef ergamtuu ta'an hidhamtoota Oromoo irratti reebicha daangaa hin qabnee fi humna ibsaa yookaan elektirikii zaliilii akkasumas toorcharii hamaa irratti raawwachaa jiraniin kaan qaama hir'uu taasisuu kaan ammoo dhibee sammuuf saaxiluun dararaa ulfaataa irraan gahaa jiraachuutu ibsame. Gochi diinummaa kunis hidhamtoota magaalaa Naqamtee irraa mana hidhaa Maayikelaawwii keessatti hidhamanii jiran irratti raawwatamaa jiraachuunis gabaafame. Kanneen achi keessatti gochi diinummaa kun irratti raawwatamaa jiru keessaas Galataa Baayisaa kitaaba Uddeellaa jedhu kan barreesse yoggaa ta'u, Galataa Caalii, Abubakar Nuuree, Gaaddisaa Mitikkuu kanneen jedhaman irratti reebichi gara jabinaa raawwatamaa akka jirullee gabaafame. Oduma wal qabatuun hidhamtoonni ilmaan Oromoo mooraa leenjii waraanaa wayyaanee kanneen akka Xoollay, Awwaash Arbaa fi bakkoota garaa garaatti hidhamuun iraarfamaa turan gadhiifamuun dhaga'ame. Guraan dhala 5 bara 2017 hidhamtoonni ilmaan Oromoo mooraa leenjii waraanaa wayyaanee kanneen akka Xoollay, Awwaash Arbaa fi bakkoota garaa garaatti hidhamuun iraarfamaa turan wayyaaneen waan qabdee gadhiiftuu dhabuun maqaa leenjii haaromsaa gooneef jechuun hidhamtoota Oromoo muraasa kan gadhiiftee jirtu ta'uun ibsameera. Nus maqaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromootiin ilmaan Oromoo iraarsaa diinaa ammeessaa keessa turtan baga nagaan baatanii maatii fi hiriyoota keessanitti makamtan isiniin jenna. Ilma namaa waraanaan dirqisiisanii qabanii hidhuun dararaa ammeenyaa fi gara jabeenyaan guutame irratti fudhachaa dirqisiisanii siyaasa abbaa irree dirqamaan fudhachiisuuf yaaluun eenyummaa namummaa isaaniiyyuu caalaatti gaaffii jala galchuudha. Roorroo fi garbummaa ulfaataan kanas caale hin jiru. Anatu sii beekaadha waan ani jedhe fudhadhu malee hin jiraattu jechuudha. Humna waraanaa fi qawwee dura qabuun haala ulfaataa akkasii keessa turuun qeerroowwan dargaggoonni Oromoo, dookteroonnii fi beektonni barsiisonni Oromoo, gootonni barattoonni Oromoo fi qonnaan bultoonni Oromoo haala ulfaataa akkasii keessatti mooraa waraana wayyaanee garaagaraa Xoollay, Awwaash Arbaa fi bakkoota garaagaraatti hidhamuun dararamaa turan hangi tokko hiikamuunis ibsamee jira. Mootummaan wayyaanee maqaa mana hidhaa isaan keessa turan keessatti leenjii haaromsaa kenneefi jedhu dahoo fi olola godhatee warraaqsa fincila xumura garbummaa dura dhaabatuuf haadhamoo malee kun gaaffii mirgaa fi diimokiraasii gaafatamaa jiruuf deebii hin ta'u jedhu qeerroon bakkoota garaagaraa. Manni Oromoo, dargaggoonni Oromoo fi gootonni qeerroon barattoonni Oromoo kabajamoo mirga abbaa biyyummaa isaanii falmachuu irraa duubatti akka hin deebine gajjabeessuun wayyaanee hubachiisan.
Oduu biraan maqaa deebisnee isin qubachiisna jedhuun mootummaan faashistii wayyaanee qonnaan bultoota Oromoo naannawaa Finfinnee irraa deeggarsa argachuudhaaf yaalii akkaan jabaatee godhaa turus shirri isaa kun uummataan akka harkatti bushaayee ibsame. Qonnaan bultoonni Oromoo naannawaa Finfinneetti argaman kanneen mootummaa wayyaaneen humnaan lafa abbaa isaanii irraa buqqifaman yaalii sirnichi deeggarsa irraa butachuuf maqaa deebisnee isin qubachiisna jedhuun goomsuuf yaalaa jiru uummanni naannichaa morman. Akka oduun nu ga'e ifa godhutti maqaa qonnaan bulaa qe'ee isaarraa buqqaafame deebisanii ijaaruu jedhuun bulchiinsi wayyaanee kan magaalaa Finfinnee qonnaan bultoota Oromoo walitti qabuuf yaalii mariisisuuf gochaa jiru milkaa'aa akka hin jirre ta'uunis ibsame. Bulchiinsi mootummaa Abbaa Irree wayyaanee kan magaalaa Finfinnee amajjii 30 bara 2017 irraa qabee qonnaan bultoota Oromoo qe'eef qabeenyaa isaanii irraa humnaan buqqaafaman 2000 ol ta'an marsaa duraa jechuun walitti qabee maqaa deebisnee isin ijaarra jedhuun yakka irratti raawwate gara balleessuuf yaalus qonnaan bultoonni Oromoo gaaffii jajjaboo itti dhiyeessuun akka dura dhaabbatanis oduun kun ifa godha. Godina Arsii aanaalee garaa garaa keessatti fincilli xumura garbummaa itti fufee jedha gabaasni qeerroo achirraa nu qaqqabe. Godina Arsii bakkoota hedduutti qeerroon barattoonni Oromoo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti faaruu alaabaa faarfachuu dhiisuunii fi barnoota lammummaaf amala gaariis hin barannu jechuun sirna cunqursaa Abbaa Irreef qaban daran gajjabeessuun itti fufuu qeerroon godinichaa ibsan. Akka maddeen keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabanittis diddaan kun manneen barnootaa kanneen akka aanaa Doddotaa mana barumsaa Koloobaa fi mana barumsaa Boolloo keessatti akka itti fufee jiru ibsame. Bifuma wal fakkaatuun aanaa Gololchaa mana barumsaa Haroottis diddaan eegalamee jira. Dorsinnii fi roorroon barsiiftota ergamtuu wayyaanii ta'aniin barattoota godinichaa irratti raawwatus itti fufee jiraachuunis addeeffameera. Godinuma Arsii aanaa Roobee mana barumsaa Ataabbaa Adaamii fi Haddaa Baammoo keessattis diddaan qeerroo itti fufee jiraachuunis ibsame. Gaaffii uummataa afaan fajjeessuuf yaaluun mootummaan Abbaa Irree wayyaaneen fayyadamaa ta'uu hin dandeenye. Eega warraaqsi uummataa daran finiinee sochii hawaasaa qabbaneessuuf karaa hedduu yaalaa turuun mootummaa wayyaanee ni yaadatama. Keessattuu uummata afaan qawween bulchuuf duula waraanaa irratti labsuun uummata shororkeessaa ture ittis jira. Duulli wayyaaneen uummata Oromoo irratti bane kun kan kufaatii isaa saffisiisu malee kan dambalii jireenyaa ta'ee fi dhommoquurraa isa baraaru ta'uufis akka hin dandeenye ifatti beekamaadha. Humna kumaandi poostiin erga uummata tasgabbeessuu dadhabee duula olloota Oromoo uummata irratti kaasuu fudhatee ture. Yeroo ammaa kanas ittuma jira. Hawwii fi fedhiin isaas qe'ee Oromoo humnaan cabsee dhaaluuf fudhachuu qofaa waan ta'eef warra kaan michoota taasifachuun naannolee ollaa irratti kaasuun daangaarraa Oromoota jiran dararaa ture. Ammas itti jira. Qe'ee Oromoo onsuufis irratti dalagaa ture. Kaayyoon isaas kan dhugoomaa fi jiru otuu hin taane akka uummatichi mootummicha irratti akkasumas kanneen diina isaa ta'an qofaa irratti haloo akka kuufatuuf kallattii qabsiisee jira. Amma qe'een Oromoo maal irra jira kan jedhuuf qe'een keenya afaan qawwee mootummaa wayyaanee jala haaseenu malee tattaaffii uummata keenyaan bilisummaaf taasifamuuf qabsoon kan duuba deebi'aa jiru otuu hin taane ittuu haloo qabannaan kan adeemaa jiru ta'uus ibsame. Uummanni kaleessaa kuufamni aarii humnaa ol itti ta'ee warraaqsa dhoosee har'as kiyyoo mootummaa wayyaanee jala tole jedhee bulaa jira osoo hin taane humna waraanaa fi humna afaan qawween dirqamaan bulaa jira. Kana ofirraa konkolaachisuuf nama biraa eeggachuun nu irraa hin jiraatu. Uummanni keenya hiree isaa ofiin murteeffachuu danda'uu isaa hubannoon fudhateera nama jechisiisa. Gama biraan hawwiin hawaasichaa fi gaaffiin karaa mootummaa wayyaaneetti dhiyaate waan deebi'eef fakkeessuun ololtoonni sirna wayyaanee kan dubbatan ta'anis oduu fi ololaan goonfamuun tasumaa akka hin jirre hubannoo keessa galee jira. Nammuu akka sochii warraaqsaa gaggeessaa jiru irraa of duuba akka hin deebine waliif yaada jijjiiraa jira. Hawwiin uummata Oromoo inni guddaan bilisummaa isaa mirkaneeffachuu biyyaa fi biyyoo isaa irraa nagaan jiraachuudha. Kanas kan galmaan ga'uu fi danda'u tokkicha adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo beelaa fi dheebuu dandamatanii baddaa fi gammoojjii keessa jiran ta'uu manni Oromoo cimsee beeka. Haaromsa jedhamee uummatatti bobbaafamee uummata ittiin sobuu fi sossobuuf kan wayyaanee fi har'allee ergamtoota isaa ta'aniin yaadamee ittiin nama dhamaasaa jiran tasa kan milkaa'e otoo hin taane kan waldhabdee jabaa qaamota OPDO keessatti dhalchuu danda'e ta'ee jira. Kunis karaa injifannootti kan nu geessu ta'uu isaa walitti bu'iinsa diinaa fi kitilaayota isaa kun ni mirkaneessa.
Walumaa galatti mootummaan wayyaanee gaaffii uummataa gara dabarsuu fi uummata afaan fajjeessuuf yaaluun illee milkii irraa argataa kan hin jirre yoo ta'u, maloota ittiin hawaasni bobba'aa jiru maraanuu kufaa jiraachuu argaa fi dhageettiin ragaa ta'us ibsamee jira. Jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo Yamanii fi hawaasni Oromoo Yaman tibbana walitti dhufuun amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2017 kabajatan. Yamanitti tokkummaan baqattoota Oromoo fi hawaasni Oromoo tibbana waloon ayyaana waraana bilisummaa Oromoo baranaa bifa akkaan ho'aa ta'een kabajataniiru. Sirna kabajaa kanarrattis itti aanaan hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Dhugaasaa Bagaggoo karaa bilbilaan guyyichaa fi haala qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu irratti ibsa hirmaattotaaf kennanii jiran. Hirmaattonni sirna kanaa waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf riyaala Yemen miliyoona 1,900 fi 20,290 fi 90 doolaara Ameerikaa 400 akkasumas riyaala Saawudii 500 gumaachan. Tokkummaan baqattoota Oromoo Yamanii fi hawaasi Oromoo biyya Yemen ayyaana amajjii kan bara 2017 kabajatuuf walitti dhufan kunneen xumura irrattis ibsa ejjennoo qabxiilee garaagaraa of keessaa qabu baafatanii jiran. Ibsi ejjennoo isaan baafatan keessaa waadaa qabsoo Oromoof seenan irra deebi'uun haaromsuu fi haala qabsoo Oromoo amma irra jiru ilaalchisuun waan qabsoon isaan gaafatu hundaaf qophii ta'uu ibsa ejjennoo kanaan ifa godhanii jiran. Farreen qabsoo Oromoo xiqqeessuuf ergaa diinaatiin deeman gajjabeessanii kan balaaleffatan ta'us hubachiisanii jiran. Gumaa ilmaan Oromoo bilisummaan baasuuf qophii ta'us akkasumas kanneen diina cina dhaabbatanii Oromoo ficiisaa jiran hundi saffisaan akka irraa dhaabbatanii gara qabsoo saba isaaniitti akka deebi'an ibsa isaanii kanaan dhaamsa dabarfatanii jiran. Dhuma irrattis uummattoota ollaa Oromiyaa kanneen diinaaf tumsuun uummata Oromoo irraan miidhaa geessisaa jiran hundi rakkoon har'aa kun furamuu ta'uu fi ollummaa Oromoo borii dagatuu akka hin qabne ibsa ejjennoo baafatan kanaan hubachiisanii jiran. Dhuma irrattis Oromiyaa News Network ONN tamsaasa isaa saatalaayitii kallattiin biyyoota Afrikaa bahaa addatti immoo Oromiyaa fi Itoophiyaa irratti fuulleffachuun eegalee jira. Hooggantoonni koree boordii olaanoo ONN Oromiyaa News Network uummata Oromoof hojjechuuf qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuu fi tokkummaa uummata keenya mirkaneessuu irrattis roga kanaan ga'ee miidiyaa qabachuuf akka jiranii fi Oromoof hojjechuuf fedhii guddaa qabaachuu fi of kenniinsa bu'aa dhuunfaa irratti hin mirkanoomneen bu'aa uummataaf qabsoo bilisummaa Oromoo dursuun hojjechuuf akka jiran koreen boordii Oromiyaa News Network ifatti beeksisanii jiran. Hogganoota Oromiyaa News Network koree boordii olaanoo keessaa muraasa Dr. Moosisaa Aagaa, hoogganaa olaanaa Oromiyaa News Network, Dr. Rundaasaa Asheetee, barreessaa olaanaa Oromiyaa News Network, obbo Elemoo Odaa, miseensa hojii raawwachiiftuu olaanoo Oromiyaa News Network kanneen ta'anii fi ifatti Oromoof hojjechuuf onnee guutuun qabsoo bilisummaa Oromoo cina dhaabbachuuf kan jiranii fi haala waliigalaa dhimma uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti hojjechuuf kan jiran ta'us hubatamee jira. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoos uummanni keenya miidiyaa isaa kana itti fayyadamuun shira wayyaanee addunyaatti saaxiluuf tumsa isarraa eegamu akka godhu dhaamsa Oromummaa dabarfatee jira. Gaan dhaggeeffattoota keenya oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanuma. Qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii. Oromiyaa biyya koo yaa biyya koo gaarii siifan wareegama dhiiga dhangalaasee haamileen guutuu bahii nan deemaa.
Durugo tawam jabo kunabasi wabo Durugo tawam jabo kunabasi wabo Warati agamsa rensi kadansa kabeti jarro nachwa kero Dukana namarse jabo kunabasi wabo Aliti namarse jabo kunabasi wabo Kilinto namarse jabo kunabasi wabo Arangama muri anusi fallola kapeti charrola chapadu kero dina ke chapse anusi fallola kapeti charrola chapadu kero hagam yabbatus baalli biqilaa tulfaatee hundeerraasu yeroo garaagaraatti wantoonni qabsoo oromootti gufuu ta'an bara dhufaa darbaa biqilanis qabsoo oromoo hundee buqqisanii balleessuu hin dandeenye. Firaa fi halagaan osoo beekanis ta'e osoo hin beekin yeroo hedduutti wantoota qabsoo oromoo quucarsan hojjetanis har'a qabsoon saba nagaa oromoo mata duree addunyaa erga ta'ee bubbuleera. Mootoliin Habashaa yeroo garaagaraatti qabsoo oromoo manii hanqisuurra darbee ummaticha lafarraa duguuganii fixuuf wanti isaanii yaalleen jiru. Keessumaa godaannisa hunda keenyaa kan ta'e dhumaatiin calanqoo fi aannolee kanaaf ragaa guddaadha. Ajjechaan ilmaan oromoo irratti raawwatamu akka qabsoo oromoo ajjeesuu hin dandeenye garuu har'as mootoleen Habashaa hin hubatin jiru. Har'as afaan oromootaa qabuuf afaan qawween balbala keenyarra kan ijaaju diinni oromoo qabsoo ukkaamsuuf ajjechaa tamana. Ilmaan oromoo hidhuu fi doorsisuun ammoo Habashootaaf hojii idilee erga ta'ee baroonni hedduun darbaa jiru. Akkuma sareen harkaan guddisan qarriffaa ishee 60 jedhan har'a diinni oromoo guddaan OPDOdha. OPDO'n hedduun isaanii osoo dhiiga oromoo qabanii dhiiga ilmaan oromoo dhangalaasaa jiru. Ofiif oromoodha jedhanii osoo of waamanii duguuggaa sanyummaa ilmaan oromoo irratti taasifamu tumsu. Ilmaan oromoof dhaabbanne osoo jedhanii ilmaan oromoo dhaabbiif taa'umsa dhorkaa jiru. Har'a tarsiimoo diinaan diriirsame bakka hanga'uuf oliif gadi faajjus gooftolii ishee biraa galata argatteen beektu. Safartuuttiin ilmaan oromoof safaraa turaniin safaramee fi har'a isaanis mana hidhaa dhamdhamuu eegalanii jiru. OPDO'n garuu har'as diina uummata isaanii ta'anii halagaatti kooluu galuurraa hin deebine. Har'a ilmaan oromoo mana hidhaa jiran lakkoofsin ibsu. Kanneen agarraatti qabsoo irratti wareegamanis maqaa tarreessanii fixuun hin danda'amu. Amma immoo maqaa haaromsaatiin ilmaan oromoo hedduun mooraa waraanaatti dararamaa jiru. Akka waan qabsoon oromoo leenjii OPDO'n kennituun duuba deebi'uu maqaa leenjii yookaan haaromsa jedhuun ilmaan oromoo hedduun humna waraana TPLF'n dararri dhala namaaf hin malle irratti adeemsifamaa jira. Waraanni beektota, hayyoota, baratoota qacalee oromoo fi maanguddoota keenya leenjisu kun eenyu yoo jenne garuu jarreen kun ofuma isaaniifiyyuu warreen leenjii haaromsaa isaan barbaachisudha. Jarreen kun hiika namummaalleen beekani. Namni barachuuf daree seenee kutaa lakkaa'uun qofti ga'aa miti. Safuu fi seerri oromoollee nama barsiisa. Kabaja dhala namaaf malu safuu hawaasaa kanneen hin beekne waraana TPLF kana akkamittiin wayyaaniin hayyootatti leenjisna jettee afaan guutee akka dubbattu naaf hin galu. Wanti isaan leenjiidha jedhanii ittiin dhaloota sossobuuf yaalan kun waan akkamiti yoo jenne garuu waan haaraa homaa hin qabu. Seenaa Itoophiyaa jechuun kan isaan oromoota achitti guran leenjisan oromoon oromummaa fi seenaa oromiyaatti boonuu kijiba isaanii kanaaf akka jilbeenfatu yaadaniiti. Kun tasumaa waan hin yaadamnedha. Dhalataa har'aa seenaa Habashaa barsiisuun seenaa ofiisaaf qabu leenjii ji'a muraasaan miicuuf yaaluun gowwummaa guddaadha. Seenaa ofiitti yeella'uus ta'ee kanneen dhoqqee faalaniif buluu dhaloonni kun abbootii isaarraan dhaalle. Afaan qawweetiin seenaan isaan barsiisan kun seenaa jaarraa tokko hin guunnedha. Oromoon ammoo seenaa isaa durdurii eegalee dhalootatti dabarsaa irra ga'e.
Itoophiyaa saalellisan kun Oromiyaan alatti homaa hiikas gatiis akka hin qabne isaanumaanuu leenjisuu feesisa. Itoophiyaa isaan jedhaniif hundeen Oromiyaadha. Oromiyaan ala copha bishaanillee akka hin qabne waraanni kun leenjifamuu qabu turani. Humnatti kan amantu mootummaa weerartuu kun garuu afaan qawweetiin seenaa sammuu dhaloota keessa jiru summiin makanii dhaloota afaan faajjessuuf yaaluun waan yaadamuyyuu hin qabne. Kan biroo shororkeessitoonni dhugumaan waa'ee shororkeessummaa leenjisna jechuun isaanii nama kofalchiisa. Muuyaa saree kan siin jedhan osoo beektee kan siif muran hin nyaattu turtee mammaaksa Oromoo jedhu tarii warri wayyaanee hin beekne ta'a. Shororkeessummaa TPLF bara miidiyaaleen addunyaa bebbeekamoon gabaasaa jiran keessa waa'ee shororkeessummaa leenjii kennina jechuun isaanii dhugumaan nama kofalchiisa. Loltoonni kunneen tarii hiika shororkeessummaa kan hin beekne yoo ta'e leenjisuu osoo hin taane leenjifamuu qabu. Bara kana keessa Oromoo kumaatamaan lakkaa'amu mana hidhaatti kan guure waraanni wayyaanee qeerroo fi qarree hayyootaa fi beektota maanguddootaa fi hawwan akkasumas daa'imman xixiqqoofillee osoo garaan laafiin erga galaafateen booda nama gaaffii mirgaa gaaffii namummaa gaafate yakkamaa kan taasisu waraanni kun haamila ittiin waa'ee shororkeessummaa leenjisuu homaatu hin qabu. Egaa OPDO'n ofiifuu mofuftee haaraa diigamtee ijaaramuu ishee gaafatu haaromsa jijjiirama jechaa lallabuun ishee ofumaafi. Dhalataan har'aa dhalataa ji'a lama gidduutti shira OPDO'n xaxxeen sakaalamee kufu miti. Qabsoo Oromoo kaamsuuf yaaluun sichi waan hin fakkaannedha. Hundeen qabsoo Oromoo OPDO miti. Tarii shirri OPDO'n xaxxu martii hamma baala mukarra jiruuti. Baalli mukaa mukana baatuun jigsa jedhee osoo hagam gabbatee hundeen sochoosee biqilaa sanarraasu. Raafamuun baalaa citee bu'ee lafatti irra adeemamuuf yoo isa saaxile malee biqilaa baala sana baatu hin miidhu. Kan qaban qabaan guunne gadhiisan bakkee guutte akkuma jedhamu har'a OPDO'n mirga kan qabdutti fakkaatee bokkisuu malti. Haa ta'u malee gabrummaa deebii hin qabne jala jirti. Uummanni Oromoo gabroomus mirga isaaf falmataa jira. Haqa qaba ni injifata. Turus bulus bubbulus abbaa biyyummaasaa ni mirkaneeffata. Gaaf tokko burraaqee gammaduuf jira. Kan faca'e funaanamee bakka tokkotti sassaabamuuf jira. OPDO'n garuu mirga ishee dabarsitee ormaaf laachuu isheef gaafas gaabbuuf jirti. Oromoon waa malee ganna darbetti mana hin ijaaran jedhee hin mammaakne. Kanaaf qondaaltonni OPDO ergamtoonni diinaa sadarkaa xiqqaarraa hanga guddaatti diinaaf ergamaa jirtan yeroo isin hirribarraa dammaquu qabdan amma. Warreen oliif gadi akka kollee isin ergatan homaa isin hin galateeffatani. Warreen haftanii jirtanis boru maqaa kiraa sassaabdummaan malaammaltummaa fi tarii maqaa TPLF bor isiniif baastuun akkuma argaa jirtan mana hidhaatti darbamuun keessan waan hin oolle. Har'a baala taatanii qooda qomoo keessan irraa cattan damee taatanii coolligdanis lalistanis saba keessan waliin hiriiruu isiniif wayya. Fokkorsuun dammaa hamma bishaan geessutti. Isinis bor aangoo har'a isin harka jiru akka hin jiraanne beektanii ammumaan saba keessan waliin hiriiruu isiniif wayya. Egaa yaada kiyya yoon goolabu qabsoo Oromoo taakkuu tokkollee OPDO'n of duuba deebisuu hin dandeessu. Tattaaffii OPDO'n qabsoo Oromoo gufachiisuuf gootu hamma baala mukarraa qilleensaan raafamuuti. Raafamee ofiif cita malee biqilaa sana hundeen sochoosuus buqqisuus hin danda'u. Har'a qabsoon Oromoo lafa qabateera. Dhalataan Oromoo sodaa malee bilisummaaf falmataa jira. Hanga bilisoomuttis wanti qabsoorraa duubatti isa deebisuu humni tokkollee hin jiru. Kanaaf kanneen qabsoo gufachiisuuf dhamaatan nama dhamaraasuun waliin caaltani. Sichi qabsoon Oromoo fuulduratti malee duubatti hin deebi'u. Gumaan dhiiga dhalattoota Oromoo badii malee lola'ee hamma ba'utti onneen Oromoo kamiyyuu boqonnaan argatu. Hamma barattoonnii fi uummanni Oromoo Oromummaan yakkamanii dararamaa jiran gadi dhiisamanitti gaaffiin Oromoo deebiin argatu. Hanga bilisummaa walabummaa fi birmadummaan Oromoo fi Oromiyaa mirkanaa'utti qabsoo Oromoo humti tokkollee dhaabuu hin danda'u. Kanaaf warreen osoo beektanis ta'ee osoo hin beekin diinaaf tumsaa jirtan gara mooraa qabsootti akka deebitanii saba keessan waliin hiriirtan dhaamsa Oromummaa dabarfanna. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Barreessituun barruu kanaa Jiituu Gadaati. Horaa bulaa. Waboya idena tungaya waboko urga bilisumaya waboko itisikilaria waboko abdi sabasumaya waboko
waboko Wodoya waboko Wodoya waboko Wodoya waboko Wodoya waboko Durugo tawamu jabo kuna basi wabo Durugo tawamu jabo kuna basi wabo Orati agamsa rensi agamsa Dekabiti janro na jabatu gero Zuai namarse jabo kuna basi wabo Sakale namarse jabo kuna basi wabo Tondai namarse jabo kuna basi wabo Barangka mamuri anusi panjola Dekabiti janro na jabatu gero Dina ke jajabse anusi panjola Dekabiti janro na jabatu gero Wodoya waboko Yagati sagarbi ya waboko Gorraiti darbi ya waboko Baruda machesi ya waboko Dai barbadesi ya waboko Wodoya waboko Wodoya waboko Wodoya waboko Durugo tawamu jabo kuna basi wabo Durugo tawamu jabo kuna basi wabo Orati agamsa rensi agamsa Dekabiti janro na jabatu gero Dukana namarse jabo kuna basi wabo Aliti namarse jabo kuna basi wabo Kilinto namarse jabo kuna basi wabo Barangka mamuri anusi panjola Dekabiti janro na jabatu gero Dina ke jajabse anusi panjola Dekabiti janro na jabatu gero Wodoya waboko Idena tukaya waboko Urgam bilisuma ya waboko Ittisikilo ya waboko Abdi sabasuma ya waboko Wodoya waboko Wodoya waboko Wodoya waboko Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabamee jira. Waan nu waliin turtaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Sagantaa keenya guyyaa biroon hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof Gadaan Gadaa bilisummaati.